Arras gaaffii isin yeroo dheeraa irra deddeebitanii na gaafachaa turtanii akkasumallee please komentii koo dubbistee too deebinaan kennin na biran darbinii waqatti amanteessi qabee warri jettanii gaaffii keessan haala ajaa'ibaatiin isinii deebisuuf deebi'ee jedheetiin jira. Nagaa koo sirraa fannee bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u qabamanii madaa'an marti keessan akkam jirtu nagaa keessanii irraa haftanii jirtu hojiin akkamii ana bira bareedaadha deebi'ee dhufee jira. Har'aan nu gaheera kan borii immoo abdii isaatti jirra. Ika fiituu har'aa kana keessatti akkasiin waa barattanii akkasiinis immoo isaa gaaffii keessaniif deebii keessaa argattaniif jaallattanitti gammaddan shakkii tokko hin qabu. Kanaafuu turtii keessan aga xumura viidiyoo kanaatti kan na waliin gootan ta'e gaaffii keessaniif deebii guutummaa guutuutti kan ta'u jechuudha. Gara viidiyoo har'aatti yeroo deebi'u sana tongeen duratti viidiyoo laayik sheer gochuu akka hin irraanfanne yaadni keessan assaabni keessan na bira bakka tokko yoo kan deemnee kabajaan jaalalaan isin gaafachuun barbaada. Egaa sumarratti yeroon isinii jalqabu yeroo baay'ee talbaatti akka fayyadamuu barbaadan garuu maqaan talbaa maal akka jedhamuu fi akkaataa itti fayyadama isaa illee gaafattan jirtu. Akkasumallee biyya kana keessa illee ni jira warra jettanii gaaffii gaafattan jirtu jechuudha. Isa kana guutummaa guutuutti isinii deebisuu fi qophii isaa xumuree ala kanaa dhufeetiin jira dhallee deebii har'a qofaa miti kanan itti fayyadamu talbaa yeroo dheeraa irra deddeebi'ee akkan itti fayyadamaa jiru ni beektu. Tokkoffaa irratti jalqaba kanarraa wanti isinii ibsuu barbaadu akkuma yeroo hunda isiniin jedhu talbaa affeeltanii jalisaa keessaa baastaniitu jalisaatti kan fayyadamuu qabdanii. Wanti as keessa bubbu'e kun roosmarii jechuudha. Roosmarii itti dabaluu dandeessu, qurunfudis itti dabaluu dandeessu. Maaliif isaan kun baay'ee gaarii waan ta'aniif haala kanaan danfisuudhaan jalisaa keessaa calaltanii warri rifeensa dheeraas gabaabaas yabbuu saphis rifeensa kamuu qabaadhaa qabdan haala kanaan itti fayyadamuu dandeessu. Akkaataa obboleettiin walitti fayyadamaa jirtu baay'ee kan namatti tolu dogoggora tokko kan hin qabne jechuudha. As cinaatti wanti argaa jirtan kun immoo Google irratti searchii godhee isinitti agarsiisaa jira. Talbaan maqaan isaa afaan Arabiffaatiin budur kitan jedhama. Ingiliffaa flexiid, afaan Oromoo fi Amaariffaatiin talbaa jedhama jechuudha. Talbaan talbaadhuma. Garuu asirratti Google irratti maqaa isaa kan isin searchii gootanii guutummaa guutuutti isinii baasuu danda'u flexiid yookaan talbaa jettanii searchii gootan isinii baasa. Yeroo isinii baasu asirratti garaagarummaa qaba jechuudha. Ishigeensaa boksii keessa kan jiru jira, laastikiitti kan ashagamee jira. Inni kun gaaffii akkasinitti dhumne guutummaa guutuutti hundi isaa talbaama jechuudha. Kana keessa jiru hundi isaa talbaamadha. Keessaa tokko filattanii bitattanii itti fayyadamuu dandeessu. Amma kana kan na bira jiru yookaan kana mana keessaa qabu ani isa diimaa kana jechuudha. Argitanii flexiid kan jedhu asuma gubbaarra flexiid jechuun Ingiliffaatiin talbaadha jechuudha. Flexiid gaafattan Ingiliffaatiin. Flexiid jechuun immoo maayini talbaa jechuudha. Afaan Arabiffaatiin immoo isaa warri madaamii keessanitti himtanii madaamiin keessan akka isinii bittuu barbaadanii maal jettu maqaa isaa budur kitan jettani. Budur kitan jedhama jechuudha. Afaan Arabiffaatiin Ingiliffaatiin flexiid, afaan Oromoo fi afaan Amaariffaatiin immoo talbaan talbaamama jedhama jechuudha. Talbaan baay'ee biyya keenya keessatti illee beekamaadha. Gabaa barbaadan jira. Asitti illee akkasuma faayidaan isaa rifeensa qofaaf miti akkasuma fuulaaf illee baay'ee gaariidha. Affeeltanii akkuma kana jelisaa keessaa calaltanii bishaan qulqulluudhaan erga affeeltanii fuula keessanitti yoo dibattan illee fuula kan qulqulleessu talbaanii jechuudha. Baay'ee faayidaa qaba. Akkasuma illee warri gogiinsa garaa qabdan garaan gogee isirraa rakkisu talbaa affeeltanii yoo jelisaa dhugdan jelisaa caalaa immoo daakuu sadaatanii maashinitti daatanii shaayii isaa yoo dhugdanii jechuudha. Bishaaniin bulbultanii baay'ee bishaan ho'aatti naqxanii bulbultanii furdaan ta'ee keessa garaa ofii baay'ee kan qulqulleessuu fi kanneen biroo faayidaa hedduu of keessaa qabaachuudha. Google irratti searchii gootanii gaafa laaltanii afaan Oromootiinis ta'e Ingiliffaatiinis ta'e baay'ee waan baay'ee bakka fayyadu irratti kan dubbatamaa jiru baay'ee filatamaadha. Biyya kam keessa yoo jira warri biyya kana jira jettanii gaafatanii ijoolleen warri hin beekne jechuudha. Komiin qabdanii biyya kana keessas akka ajaa'ibaatti jira jechuudha. Keessattuu yeroo ammaa kana mananii jiru kana keessatti intalli isaanii tokko ni dhukkubsatti akka paankeekiitti hojjedheetiin nyaata isaa nyaachaa jirti jechuudha. Waan ajaa'ibu akka paankeekiitti hojjedhee nyaachaa jirti. Garuu dafee namaan bilchaatu gaayis yeroo hojjetanii nyaata isaa yeroo hojjetamu abiddarra hin danfata jechaa oola akka paankeekiitti itti fayyadamaa jirti jechuudha. Waan danda'e viidiyootti aanu irratti agan danda'e viidiyoo waraabuu yaalee isinitti agarsiisaa jechuudha. Kanaafuu talbaan faayidaan isaa tokko qofa miti waan baay'ee fayyada. Irra caalaan keessan garuu kan barbaadan rifeensa keessaniif itti fayyadamuufidha. Akkaataan itti fayyadama keessan immoo akkuma asirratti argaa jirtanii obboleettiin kun akka isheen gochaa jirtu argaa jirtu miidhire haala kanaan jechuudhaan illee akkasuma yeroo baay'ee kanan isinitti immoo
warri rifeensa baay'ina qabus qabdanii warri dheeraas ta'e gabaabas ta'e qabdanii rakkoo tokko hin qabu keemikaalota garaagaraa irraa bilisa waan ta'eef keessattuu wantoonni mana keessatti qopheessanitti fayyadamtanii baay'ee tokko faayidaa qabu jechuudha. Rifeensa keessan haala kanaatiin filuudhaan suuta jettanii massaaj yookaan moisturaayis gochuudhaan yoo itti fayyadamtanii kunoo kana fakkaata baay'ee kan namatti tolu rifeensa jajjabaataa gardaaddaa ta'e walli godhee lafa kan kaa'u jechuudha. Daqiiqaa muraasa booda ofirraa miiccattu. Akkasumallee warri talbaatti fayyadameetiin rifeensi koo baay'ee na jalaa goggogee jettanii isin maaliif goggogsu akkamitti goggogee aduutti gadi baastanii aftan immoo maaltu maal ta'e achirratti goggogee kan jedhu kanarratti anumaaf gaaffiidha. Erga rifeensa keessanitti dibdanii booddee maal gootu feestaalitti hiitanii irra keessa shaashii hidhattu jechuudha. Isa booda daqiiqaa 30-40 booda akkuma keessanitti deebitanii argattu. Isa booda ofirraa miicu. Yoo ofirraa miicamuu baates tarbaan rakkoo hin qabu. Biyya keenya keessatti namoonni tokko akkamitti itti fayyadamu firiiziitiin hojjetatu jechuudha. Maaliif waliin qabu baay'ee namatti tola waan baay'ee qulqullina qabu faayidaa qabu waan ta'eef normaalii hojjetanii mana keessatti danfisanii jeelisaa baasanii firiizii kan ittiin hojjetatanii deeman hedduu isaanii argeeran. Yeroo sana garuu akkasitti faayidaa qabaachuusaa hin beeku. Harreef hin bareerra gaa waan ta'eef kun rifeensa waan goggogsu miti jechuudha. Garuu rifeensa keessan otoo hin filiin otoo walirraan hiikiin akka walitti xaxamee jiru akka walitti gugudamfamee jirutti kan itti dibdanidha yoo ta'e goguu danda'a of course. Kanaaf murteessaan akkaataa itti fayyadama keessaniiti. Ishee kana sirreeffadhaa isinin jechuu barbaadeen qimamoonni madaamii amma shira deebii talbaan afaan arabeeffaan budur kitan jedhama. Madaamii keessanitti akkasittanii uumettanii isinii biti yookaan googilir seentanii talbaa yookaan fileeksid jettanii barreessitu maqaa isaa tambiniilee gubbaa isinii kaa'in jira jechuudha. Fileeksid yookiin budur kitan yoo jettan madaamiin keessan ingiliffoobeetti ta'e fileeksid yoo jettan ni beetti. Akkasumallee budur kitan yoo jettan arabiffaatiin immoo ni beeku isaanii jechuudha. Kanaafuu arabiffaan budur kitan ingiliffaatiin fileeksid afaan oromoo afaan amaariffaatiin talbaa jedhama. Talbaa jedhama jechuudha. Gaaffii keessaniif kun guutummaa guutuutti deebii ta'a jedhee yaada. Viidiyoo birootiin immoo akkasuma itti fayyadamuu deebii isinii fiduu nan danda'a. Yeroo baay'ee torbanitti guyyaatti halkanii guyyaa talbaatti yoo fayyadamtan faayidaa malee miidhaa inni geessisu hin jiru jechuudha. Baay'ee kan namatti tolu. Erga itti fayyadamtanii booda haala margaartan kanaa rifeensa keessan bakka tokkotti walitti qabdanii gamasitti dhiistanii cafinfartanii dhiistotaan walitti hiitanii haala kanatti qililli gootaniitu akka kanaatti feestaalitti hidhachuu jechuudha. Kunoo argitanii haala kanaan itti fayyadamtanii isinii ta'uu dide taanaanii dogoggora keessan ammallee dogoggorri isinuma bira jira. Gaayis wayituma qilleensi jijjiiramutti sagaleen na jijjiiramuu barbaada. Idoon maal akka ta'e hin beeku maal na gorsitu. Erga miicamee booda dhumni isaa kana fakkaata baay'ee kan bareedu baay'ee kan namatti tolu yoo man qaqqabee bira ga'ee itti fayyadamaa kan nama jechisiisuu fi kan nama jarjarsuu jechuudha. Kunoo kana fakkaata haala kanaan rifeensa firamee kafaffi jedhee kababbeedhee nama jibbisiisu laxxi qaxxi godhee lallaafisee haala kanaan kan kaa'u tokko talbaarutti fayyadamtanii zayitiidhaan itti fayyadamuu dandeessu. Zayitiin gaafan jedhu gaafa affeeltanii xumurtanii jeelisaa keessaa baastanii erga lafatti qabbanaa'ee ooyiliitti dabalachuu dandeessu. Ooyilii barbaaddan kan rifeensaaf ta'u jechuudha. Akkasuma qurunfudii keessa buustanii affeeluu dandeessu. Roosmerii gogaas ta'e ji'aasaa keessa buustanii affeeluudhaan itti fayyadamuu dandeessu. Midhaan sattuu osoo hin taane jeelii isaa kan keessaa ba'u sana kan wal harkisu sanattu jechuudha kan isin itti fayyadamuu qabdan. Furdistanii yoo itti fayyadamtan baay'ee tokko bareeda. Kana isiniin ja'a akkuma isin ja'a guutummaa guutuutti gaaffii keessanii warri waaqaan si qabee waaqatti amantuu si qabeetan gaaffii keessan isinii deebi'ee abdii qaba. Viidiyoo laayik sheer gochuun dagatiina hagammaa jaallattanii filattanii chaanaala kana filannoo keessan godhattee wannoo wajjin turtaniif thank you. Bye.